Egaa adabbii YouTube inni kan biraan violation of the YouTube monetization policy dha. Adabbiin kun irra guddeessatti viidiyoo keenya keessatti rakkoowwan gaafa uumaman yookaas monetizationii gaafa guunnu rakkoo nuti uumnurraa kan ka'e YouTubein keenya fudhatama nu dhabsiisaa jechuudha. YouTube partner proogiraamii keessatti akka fudhataman godhanne nu godhaa jechuudha. Isa kanaaf haala salphaadhaan sirreessuudhaaf egaa torban tokkoof yookaas torban lamaaf viidiyoo keenya irra deebinee ilaaluu nu barbaachisaa jechuudha. Egaa kutaa tokkoffaa keessatti akkuma yeroo darbee isin argisiisee ture viidiyoo keenya waraabnee gara dhaabbata YouTube'itti koppii goonee unlist goonee erguu qabna kan jedhu kutaa tokkoffaa keessatti ilaalleerra. Innis optionii lama nuuf laatee jira. Amma fakkeenyaaf kun option 1 irratti barreeffamni kun yoo dubbistan guyyoota 14 keessatti yoo dhaabbanni YouTube dogoggoreera ta'e irra deebi'ee naaf ilaaluu kan jedhu booksii jala kana jirtu aga December 26tti ergachuu dandeessa kan jedhudha jechuudha option 1. Fakkeenyaaf bakka kanaa booksiitu ture. Isa keessatti koppii gootanii dhuftanii galchitu jechuudha. Koppii viidiyoo of waraabdan. Viidiyoo of waraabdan sun daqiiqaa 5 ta'uu qaba jechuudha. Viidiyoo kanas unlist gochuu qabdu. Sana booda fiddanii bakka kana galchitu jechuudha. Amma optioniin kun badee waan jiruufi bakka kana buusuu qabdu jechuudha. Isa booda guyyoota 14 asitti yoo viidiyoon keessan sirrii ta'uudhaa baate option 2tu jira jechuudha. Gara gadii kanatti option 2 akkuma argaa jirtan kana edit your channel and reapply kan jedhutu jira. Isa kanas aga ji'a arfaffaa 2025tti gaafa 4 Jaanuwaarii 4 2025 irra deebitanii argachuu dandeessu jedha. Innis viidiyoo keessan edit gootanii waan balleessitan balleessitanii irra deebitanii viidiyoo keessan argachuu kan dandeessanidha jechuudha. Isa kanaaf viidiyoo nuti edit goonu fakkeenyaaf description box seeraan hin barreessine yoo ta'e, thumbnailota adda addaatti hin goone yoo ta'e, emojiiwwan adda addaa YouTubein hin barbaanne irra goone irra yoo ta'e, wantoota sana edit erga goone booda gaafa reapplying kun nu banamtu irra deebinee ergannaa jechuudha. Isa booda innis guyyoota muraasa booda nu ilaale yoo fudhatama kan qabaatu ta'e deebisee nuuf deebisaa jechuudha. Inni karaawwan kana lamaan deebisuu kan dandeenyu jechuudha. Violations of the YouTube monetization policy jechuun maallaqni YouTube irraa akka hin argamneef karaa ittiin dhorkame yookaan monetization keenya fudhatama erga dhabe irra deebinee yaallannee deebisuu kan dandeenyu karaawwan kana lamaani jechuudha. Inni lammaffaan adabbii YouTube nutti fiduu reused contentidha. Reused content jechuun viidiyoon yeroo baay'ee TikTok irraa ta'u wantoota adda addaa irraa nuti finnee chaanaalii keenya irratti post goonu adabbii reused contentidhaaf nu saaxilaa jechuudha. Reused contentiin copyright osoo hin taane akkasumatti YouTube kana dura maallaqatti kaffalame isaa ta'u chaanaalota kana dura dhaabbati YouTube'itti maallaqa kaffale irra deebi'anii gaafa yeroo baay'ee upload godhan dhaabbanni YouTube'i reused contentidhaan nama adabuu danda'a jechuudha. Isa kanas namoota baay'eetu yeroo baay'ee rakkata. Adabbiin kun adabbii salphaa miti. Yoo xiqqaate ji'oota 3 oliif kan nama adabuudha jechuudha. Reused contentiin adabbiin isaa sa'aatiif subscribe kan kaafatu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf monetizationii guunnee maallaqa nyaachaa turre yoo ta'e adabbiin reused contentiin nu adabu sa'aatii qabnu sana guutummaa guutuutti nurraa kaafata. Subscribe illee aga tokko kaafachuu malaa jechuudha. Isa sanaaf yoo xiqqaate
sa'aatii hojjennee guuttachuudhaaf baay'een yerootti rakkannutu jira. Yeroo tokko tokko chaanaalii keenya haga monetization goonutti sa'aatii keenya guuttachuudhaaf rakkoo guddaatu nu qunnama. Keessattuu yeroo baay'ee sa'aatii maallaqaa yeroo itti bitamutu jira. Inni kunillee irra guddeessatti dhiibbaa akka qabudha. Kanaafiyyuu adabbii riizdi konteenti jalaa ba'uudhaaf yoo viidiyoo iskiriinii waraabnee poosti goonallee yoo ta'e ariifannee dursinee poosti goone alliisti godhannee kaa'achuun gaarii ta'a. Sababiin isaa namni tokko dursee yoo nu duraa poosti godhateera ta'e dhaabbanni yuutuubii kan sa'aatii jechuudha viidiyoo kan inni ittiin beeku. Kanaaf namoonni chaanaloota adda addaa fidanii yoo asirratti poosti godhattan dursitanii akka godhattan isiniin jechuun barbaada. Sana ta'uudhaan yoo baate yuutuubiin deemee adabbii riizdi konteentiin isin adabuunsaa dirqama ta'a jechuudha. Egaa adabbiin kun yoo nutti dhufee akkamitti sirreessuu dandeenya kan jedhu gara furmaataatti walii cinaa deemna. Jalqaba irratti viidiyoo keenya keessaa viidiyoo 3 balleessuu ni dandeenya. Viidiyoo balleessines amma keenyaaf kunoo akkuma asitti argaa jirtan if you delete more than 3 videos sign your channels kan jedhe barreeffamee jiru kana argaa jirtu. Viidiyoo 3 balleessuu akka dandeenyu sana booda viidiyoo keenya irra deebinee apply godhachuu dandeenya jechuudha. Garuu viidiyoo 3 ol balleessuun ayyamamaa miti jechuudha. Egaa viidiyoo keenya erga arrange godhannee booda gara reapply gochuutti deemnaa jechuudha. Isa sanas gochuudhaaf wantoonni nu barbaachisan jiru. Tokko sa'aatiin nurraa kaafame sun sa'aatii 4,000 nu guutuu qaba. Sabiskiraabiin keenya illee deebi'ee nuuf guutuu qaba. Gaafa adabamne irraa kaasee sa'aatiin keenya gara zeerootti deebi'aa jechuudha. Kanaaf adabbii riizdi konteentii irraa akka of eeggattan isinitti himuu barbaada gamanumaani. Akkuma jalqabaa sanatti ergachuu malla jechuudha. Gara irra deebi'amee akka nuuf ilaalamuuf illee akkuma silaatti viidiyoo waraabne ergannaa jechuudha. Booksii nuu banamu sanarratti ni ergannaa. Isa booda reapply nuu banamaa achirratti ergannaa jechuudha. Erga irra deebi'ee nu ilaalee booda yookiin fudhatama nuuf laata. Yoo ammas rakkoo uumne irra yoo ta'e ammallee deebisee nu kuffisuu malaa jechuudha. Isa kanaaf adabbiin lammaffaan isa kanaadha. Adabbii yuutuubiin nu adabuun lammaffaa isa kana waan ta'eef akka irraa of eeggattan isiniin jechuun barbaada. Sadaffaa irratti setup Google AdSense'dha. Adabbiin kun namni tokko gaafa monii guutu wantoonni kun sadan raayitii yookaas dan ta'uu qaba. Haa ta'uuti erga monii taanee maallaqa argachuu jalqabnes haa ta'u utuu gara YouTube Partner Prograamiitti hin dabalamin Step 2 error gaafa nuun jedhu rakkoowwan adda addaatiif wantoota kana nutti agarsiisa jechuudha. Inni jalqabaa identity yookaas eenyummaa keenya mirkaneessuu gaafa dinnu adabbii kanaa nu adaba. Innis beeksisa kan nurraa kaafatu jechuudha. Eenyummaa mirkaneessuu jechuun namni tokko erga monitaayizii guutee booda baatii muraasa booda karaa iimeelii isaatii ergaan akka eenyummaa isaa mirkaneessu isa ni qaqqabaa jechuudha. Isa booda maqaa ittiin yuutuubii monetization guuttatanii fi paaspoortii yookaas maxxaawoqiyaa achirratti guutuudhaan irra deebi'uudhaan erguudha. Isa booda yoo fudhatamu taanaan ammallee guyyaa muraasa booda adabbii kana adabuu ni danda'a jechuudha. Egaa kana akkaataa kamiin akka sirreeffannu kan durallee viidiyoo asirratti barsiiseen ture waan ta'eef dhaggeeffachuu dandeessu. Garuu adabbii kana adabaa jechuudha. Adabbiin kan biraan gaafa nuti monii guunnee wantoota adda addaa
Fakkeenyaaf dogoggora adiseensi keessatti uumuu haa ta'u wantoota tokko tokko gaafa nuti goonu adabbiin nu adabu seetaappii Google adiseensi kana yookaas beeksisa nurraa kaafachuudha jechuudha. Beeksisni nurraa ka'e kun kallattii muraasaan deebi'uu ni danda'a jechuudha. Akka isa jalqabaa riiyustii koontentii fa'aa adabbiinsa baay'ee cimaa miti. Sa'aatii isin kaafatu garuu beeksisa qofa kan inni kaasu jechuudha. Isa kana sirreessuudhaaf egaa akkaataama isteeppii mataa isaatii waan qabuu fi wantoota kana sirreessuudhaaf garuu hundumtuu ni sirrata waan ta'eef gaafa utuu adabbiin kun nutti hin dhufin dursinee of eeggachuu qabna isiniin jechuun barbaada. Egaa adabbiiwwan kun sadan irra guddeessatti yeroo ammaa kana ijoollee baay'ee rakkisaa waan jiraniifan xiyyeeffannoo itti kennee isaan kana sadan kutaa tokkoof lamatti adda baasee dubbachuu barbaade. Amma sa'aatiin illee xiqqoo waan sa'aatiitti fayyadameef yoo gaaffii qabaattan kanumarra dhaabbadhe kutaa sadaffaalee kan itti isiniif fufuu ta'uu ni danda'a. Ammatti garuu adabbiin kun sadan yuutuubii keenya keessatti yeroo baay'ee kan mul'atan waan ta'eef irraa akka of eeggattan isin jechuun jaalladha. Irra deebi'uudhaan yeroo jalqabaaf chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa, sheer laayik godhaa, nu jajjabeessaa isin jedhaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti tura.